Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaan yeroo ammaa kan nuyi argamnu sagantaa eebbaaf qophii eebbaaf taasifamaa jiru irrattidha kan nuyi arginu. Barattoonni Dream Journalism Center and Media eebbaaf qophaa'aa kan isaan jiranii baatii 6 leenji'aa kan isaan turanii yeroo ammaa immoo gara xumuraatti deemaati kan isaan jiranii. Egaan yaada isaan qophii eebbaa irratti qabanii fi akkasumas sagantaa isaan guyyaa eebbaa qaban irratti yaada isaan qaban kan waliin daawwannu ta'a. Turtiin keessan amma dhumaatti nu waliin haa ta'u. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa immoo kan nuyi argamnu barattoota Dream Journalism Center waliinidha. Barattoonni egaa akka kana miidhaganii yeroo ammaa sagantaa suuraa ka'u irrattidha kan isaan argamanii. Egaan eebbaaf barattoonni qophaa'aa jiranii dudduuba kootti akkasiin argitan kana haala miidhagaadhaan qophii isaanii babbareechifataniiti kan isaan jiranii. Egaan miira isaaniitti dhaga'amee fi qophiin eebbaa maal akka fakkaatu isaan waliin turtii goona nu waliin tura. Egaan barattuu mootuuni ati amma yeroo kana maal irratti argamta jechuun sagantaa eebbaa kana bifa kamiinidha kan itti qophaa'aa jirtu? Sagantaa eebbaa kana bifuma gaariidhaan qophaa'aa jira. Amma kunoo sagantaa suuraa irra jirra. Kunoo suuraa waliin ka'aa jirra jechuudha. Mana barumsaa kan Dreamiittidha kan itti barattu. Egaan yeroo baatii muraasaa fi asitti leenji'aadha kan itti turte. Egaan guyyaa har'aa immoo xumurarra geessaniitu eebbi keessan yoomii bifa kamiin immoo guyyaan eebbaa sun kan inni darbu? Eebbi keenya torbee har'aati jechuudha. Kunoo haaluma gaariin dabarsaa jirra. Haaluma gaariirra jirra jechuu barbaadeen. Baay'ee gaariidha. Barataa Dream Journalismidha. Egaa atillee sagantaa qophii eebbaaf qophaa'u irrattidha kan nuyi wal argine. Qophiin eebbaa maal fakkaata? Bifa kamiini guyyaan eebba keessanillee yoomi? Qophiin eebbaa baay'ee bareedaadha. Barattoonni akkuma beekamu piroojeektii isaanii hojjetanii xumuranii sagantaa eebbaaf har'a suuraa ka'uudhaaf kan nuti asitti argamnu. Qophiin eebbaa wanti hundi xumuramee dhangaan qophaa'ee dhangaa sadiidha kan qophaa'ee jiru. Innis guyyaan eebbaas qabamee hagayya 11 giddugala aadaa Oromoottidha kan qabame. Sagantaan sadii qophaa'es eebba barattoota eebba keenyadha. Marii paanaalii guddaanis ni jiraata. Inni sadaffaan immoo awaardii qopheessee manni barumsichi haala miidhagaadhaan isin eegaa jira nuun jedhee jira. Ani ergaa koo kanan asumaan dabarfadhu jaallattootaa fi dinqisiifattoonni aartii Oromoo fi miidiyaa hundi akka irraa namneen affeerraa kooti kanuma jechuun barbaada. Guyyaa eebbaa achumatti wal agarra. Egaan sanyii atillee asii sagantaa suuraa ka'u irrattidha kan nuyi wal arginee jirru. Mee qophiin eebbaa maal fakkaata gama keetiin akkasumas gama barattoota bira wanti jiru manni barumsaallee maalidha kan inni qopheessee jiru guyyaa eebbaa sana fi guyyaa isaallee yoomidha guyyaan eebba sana? Tolee guddaa galatoometillee egaan asitti kan nuti argamnee fi guyyaa sagantaa itti footoo yookiin suuraa ka'atii jirudha barattoota waliin. Barattoonni immoo firii dadhabbii isaanii yeroo isaan itti argachuuf jedhanidha. Firii dadhabbii isaanii immoo hagayya 11 giddugala aadaa Oromoottidha kan isaanii qophii eebbaa bareedaa ta'een akkasumallee qophii manni barumsaa qopheesse keessa marii paanaalii waa'ee miidiyaa Oromoo fi seenaa miidiyaa Oromoon miidiyaa amtiyyuu Oromoo keessatti qabuu fi wantoota akkasii irratti marii paanaalii ni gaggeeffama. Akkasumas immoo awaardiin namoota miidiyaa Oromoo keessatti shoora olaanaa taphataniif ni kennama. Egaan sadaffaa irratti argamu immoo eebba barattootaadha. Eebbi barattootaa immoo firii dadhabbii barattoonni baatii 6 oliif kan barataa turan guyyaa isaaniitti firii dadhabbii isaanii argatanidha. Egaa wantoonni nama gammachiisan guyyaa sana irratti argamuutii danda'u. Egaa gamanumaan namoota toora miidiyaa kanaan hordofaa jiranii fi affeerraa taasisaniira nurraan hafinaa jenna. Dabalataan immoo awaardii barattootallee ni jiraata. Barattoonni maal hojjetan kan jedhuu fi ga'umsi barattooti Dream Journalism Center irra jiranii guyyaa sanallee kan ifoomu ni ta'a jechuudha. Sanyii guddaa galatoomi yaadannoo qoddee fi gamanumaan ergaa keellee dabarsatteeti kan itti jirtu guddaa galatoomi. Tolee Daanii sagantaa qophii eebbaaf taasifamaa jiru irrattidha kan nuyi illee wal arginee jirru. Atis barataa Dream Journalism Center keessaa isa tokkodha. Egaa qophiin eebbaa maal fakkaata? Guyyaan eebbaallee yoomi? Qophiin eebbaa baay'eedhuma gaariidha. Akkuma har'a argitu kana suuraa ka'uu irraa jalqabeeti kan inni jiru. Guyyaan eebbaa keenyaas immoo egaa baatii 6 fi barnootarra turuudhaani agayya bultii 11 galma giddugala aadaa Oromootitti kan geggeeffamudha eebbi kuni. Eebba kanarrattis immoo qophiilee gurguddoo garaagaraatudha kan qophaa'eeti jiru. Sana keessatti miidiyaadhaa fi akkasuma ogummaa gaazexeessummaa irratti ogeessotaan namoota gurguddootiin mariin paanaalii ni adeemsifama.
Itti aansuudhaan immoo namoota miidiyaa Oromootii fi aarsaa guddaa kaffalanii fi guyyaa itti yaadannoon taasifamuufidha. Itti aansuudhaan immoo eebbi barattootaa ni geggeeffama jechuudha. Eebba barattootaa kanarratti illee awaardiin garaagaraa qophaa'eetidha kan inni jiru. Kanaaf asumaan illee hawaasi keenya guyyaa sana achitti argamuudhaan eebba keenya irratti akka hirmaatanii jechuu barbaada. Baay'ee guddaa galatoomii. Ulfaadhu galatoomi atillee. Tolee egaa Simboo atillee sagantaa qophii eebbaaf taasifamu irratti hirmaatteeti kan itti jirtu. Mee gama keetiin qophiin eebbaa maal fakkaata? Akkasumas sagantaa guyyaa eebbaa jiruu fi waamicha daawwattoota keenyaaf illee gamanumaan taasisi. Hayyee guddaa galatoomii maqaan koo Simboon Ayyaanaati Diriim Miidiyaarraan fe'anisi qophiin eebbaa baay'ee bareedaadha. Agayya 11 galma aadaa Oromootti qopheeffama. Akkasuma marii paanaalii jira, badhaasni awwaardiillee jira, sagantaa gurguddaatu jira. Achirratti wal arginaan jedha. Hayyee galatoomii gamanumaan daawwattoota keenya illee akka isaan argamanii fi guyyaa isaa fi sa'aatii isaa. Sa'aatii 3 irratti agayya 11 galma aadaa Oromootti wal arginaa inafamuurraa inafiinaan jedha. Guyyaan eebbaa yoomi akkasumas immoo sagantaan guyyaa sana jirullee maal fakkaata kan jedhuu fi gamanumaan waamicha illee taasisi daawwattoota keenya. Tole anti koo guddaa galatoomii egaa guyyaa sana sagantaa adda addaa sadiidha kan qophaa'ee jiru. Innis marii paanaaliidha. Inni lammaffaa immoo badhaasa awwaardii akkasumas illee eebba barattoota baatii 6 guutuudhamaa ba'anidha. Egaa uummati Oromoo hundumtuu keessumatti immoo kanneen naannawaa Finfinneetti argamtan hundi keessaniyyuu irratti argamtanii akka eebba keenya nu bareechitan isiniin jenna. Gamanumaan isin afeerra daawwattoota keenya. Hayyee guyyaa sana kan achitti wal arginu ta'a yeroo bareedaa qabanna galatoomi. Tole yaadachuu atillee sagantaa eebbaa fi qophaa'aa jirru sana irrattidha kan nuyi wal arginee jirru. Mee qophiin eebbaa maal fakkaata gama keetiin akkasumas gama mana barnootaatiin guyyaan eebbaallee yoomi kan jedhu? Anti koo baay'ee guddaa galatoomi. Nus qophii kana haala gaariidhaan kan eegaa jirru. Qophiin kun guyyaa gaafa agayya 11 sa'a 3 irratti kan jalqabu. Qophii kana irratti wantoota gurguddoo 3 qophaa'anii jiru. Isaanis badhaasni awwaardii ni jira, mariin paanaalii ni jira, eebbi barattoota haala gaariidhaan ni gaggeeffama. Keessummaaliin kabajaa garaagaraa waamamaniiru. Barattoonnis haala gaariidhaan qophii isaanii ibsachaa promooshiniin garaagaraas gaggeeffamaa jira. Nutis gamanumaan kan dhaammannu qophii keenya kana kan barannee yeroo kana eebbaaf geenya irratti hawaasni keenya bal'aanis hiriyoonni keenya hundumtuu guyyaa sana akka irraa nafne jechuu barbaanna. Guddaa galatoom. Ayyeetillee guddaa galatoom. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya yaada barattootaa dhaggeeffannee walitti deebineeti kan nuyi jirru. Egaa hagayya 11 galma giddugala aadaa Oromootti sa'aatii 3 irratti wal argine guyyaa eebbaa keenya akka nu wajjin hirmaattanii gamanumaan isin affeera. Guddaa galatooma.